Onneen gaariin hin qorru yoo yeroodhaaf qorraan qorame malee guyyaa hundumaa caalaa guyyaa onneen gaariin abdii sirraa kutattu sodaadhu. Yeroo tokko tokko nama baay'ee nu jaallatu gaafa argannu akka namni sun nu dhiisee jiraachuu hin dandeenyetti ofitti himna. Eeyyee dhugaadha, namni sun baay'ee waan nu jaallatuuf salphumatti nu dhiisuu hin danda'u waan ta'eefidha. Hubadhu, dhiifamni kan fayyadu yeroo dogoggorri uumamu malee gaafa amanamummaan cabu dhiifamni hin fayyadu. Namni baay'ee si jaallatu tokko dogoggora kee kamuu dhiifama siif gochuu danda'a. Akkasumallee gaafa amanamummaan cabu dhiifama siif gochuu danda'a. Garuu deebisee si amanuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu nama baay'ee si jaallatu tokkoof amanamtuu fi amanamaa ta'i.